Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa alhamdulillah. Itti aansee har'a karaa WhatsAppiitiin barreeffamoota mimmidhagoo hiriyoota keessanii akkamitti barreessuu akka dandeessan jechuunis aappii tokko malee mallattoolee asirra jiran qofa fayyadamuun barreeffama haala mimmidhagootaan hiriyoota keessanii barreessuu dandeessan. Kanas haala kamiin akka barreessuu dandeenyu waliin haa ilaallu inshallah. Dursa nama barreessuu fi barbaadan bira deemtu. Fakkeenyaaf ani hiriyaa kiyya kana fudhadheera. Erga sanaan booda mallattoo kana tuqxu. Mallattoo kana tuqxanii booda tokko lammaffaa bakka jettu kana tuqxu. Sana booda mallattoolee adda addaa asirratti agartu. Mallattoolee kana keessaa mallattoo kana yoo fudhattan fakkeenyaaf yeroo 4 mallattoo kana qofa fayyadamtu. Sana booda waan jettanii barreessuu feetan barreessituuf jechuudha. Fakkeenyaaf erga barreessinee xumurreen booda barreeffama sana osoo addaan hin butin ammallee bakka kana tuquun mallattuma sana yeroo 4 itti fayyadamna jechuudha. Amma barreeffama akkamii akka ta'e agartan. Karaa lammaffaan immoo ammallee tokko lammaffaa bakka jettu kana tuquun mallattoo hir'isuu isa guddaa jechuudha. Mallattoo hir'isuu bakka lama jira. Isa keessaa guddaa ta'e fudhachuudhaan fakkeenyaaf ammallee mallattuma sanatti deebinee fudhanna jechuudha. Barreeffama addaadha kunis jechuudha. Lammanuyyuu bifa adda addaa qaba. Inni sadaffaan ammallee tokko lammaffaa tuquudhaan jechuudha. Mallattoo ishee kana fudhanna. Fakkeenyaaf ammas osoma irraa hin butin jechuudha. Ammas mallattuma kanatti deebinee fudhanna jechuudha. Agartan miti? Inni arfaffaa fi inni xumuraa istaarii fayyadamuudhaan jechuudha. Barreeffama cululuqaa fi baay'ee mul'ataa ta'e. Fakkeenyaaf maal haa jedhu? Ammallee mallattuma sana jechuudha. Amma barreeffamoota gara garaa jechuudha. Fakkeenya barreeffamni isaa haga fedhe isaa dheeratu mallattoolee kana fayyadamuudhaan barreeffama mimmidhagoo erguu dandeenya jechuudha. Akkasumas akkana qofatti osoo hin taane barreeffamoota kana wal keessa makuudhaan illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf haa jennu. Amma kana goonee jirra miti. Fakkeenyaaf mallattoo kan biraa irraan daballee fayyadamuu yoo barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf kanumatti fayyadamna. Ammallee jechuudha. Akkasumas walirratti fufnee akka barreessuu dandeenyu isin agarsiisuudhaaf. Ammas akkasuma mallattoo kana fayyadamuunis haala kanaan jechuudha. Barreeffamoota mimmidhagoo kanneen wal keessa makuunis ergaa barbaadan waliif dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kanuma fakkaata gabaabumatti. Warroonni haaraa dhuftan chaanaala kiyya subscribe gochuun hamma beeknu walirraa haa barannuun ergaa kiyya. Nagaan naaf ta'a.